بيكيسة تركتين أجانو ليبلو دندة بيجا بيزين ديم ركعتي بيا ديم كيرا ديم جيتون سالفامت أتكيرا يو بقتو ترى بقتا دالر بقتا ibidda keerraa maatii keerraa baqattaa qabeenya keerraa baqattaa waan hunda dhiiftee duwwaa biyyan beenne baqattaa jechuudha. Biyyatti baqattatan akka nama lama dhalatee aadaan beenne afaan hin beenne baqattaa jechuudha. Allaattiin gammoojjii osoo dubbatte qurxummiin galaanaa afaan baafatte lafee lammii koo awwaalcha dhabee soora bineensaa tahee abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata takkaa falatee lafasaa irratti kan siraan bulaa qonni hafeeti takkaa falatee lafasaa irratti hojjetee bulaa qonni hafeeti. Namoota televiziyoonii Egeree News Network bakkuma jirtan hundatti ashamaa isin jenna. Guyyaan arraan tanaa waxabajjii 2023 guyyaa baqattoota addunyaa ta'uudhaan beekama. Nutis akka Egeree miidiyaadhaatti kana sababeeffachuudhaan nama dhimma baqattoota Oromoo irratti hojjetu tokko qabannee isin dhiyaanneeti jirra. Inninis maqaa isaatii fi maqaa jarmee isaa isin beeksisuudhaan kan isin waliin turu ta'a. Obbo Shigidoo. Afeerra keenya fudhattee asitti waliin argamu keetiif maqaa daawwattoota keenyaatiin baga nagaan dhufteen siin ja'a. Mee achumaanuu maqaa keetii fi maqaa jaarmaya hooggantuu daawwattoota keenyaaf nu ibsi. Adaan siin jedhaatillee miidiyaa Egeree miidiyaa irratti sagantaa kana qopheessitee naafeeruu keetiif na keessummeessuu keetiif galatoomii siin jedha. Maqaan kiyya Shigidoo jedhama. Waa'ee baqataa fi waa'ee hawaasummaa waa'ee tola ooltummaa irraa hojjenna. Tole amma jaarmaya dhimma baqattoota irratti hojjetu hoogganuu kan kennatti himtee jirta. Jaarmeenni kun yoom hundeeffame, eessatti hundeeffame, kaayyoon isaa maaliif maali? Jaarmiyaan kun aga hundeeffame waggaa 3 deema. Bal'inni isaa weebsaayitii keenya jira. www.orefugee.org jettanii bantan argachuu dandeettani. Wanti nurra hojjennu waa 3 tokko waa'ee baqataa lammaffaa immoo waa'ee hawaasummaatii fi sadaffaa immoo waa'ee ijoollee irra hojjannaa jechuudha. Asirratti argitee kaka'umsi isaa akkuma fakkeenyaaf siyoo fudhannatama Egeree miidiyaa akka itti jalqabde qabda waan jalqabdeef qabda waan si kakaasee argitee itti gaafatamummaa yeroo kee fudhattee tajaajila kana kennituuf qabda. Akkasuma nullee waan kana yoo jalqabnu waan nu kakaasee jira waan nu quuqee mana baasee jira. Rakkinna uummanni keenya argitee biyyaaf keessaa falaan keessa jiru kanarra hundoomne teennotuma boorra mee uummata keenya maal goonaa maal gargaaruu dandeenya ka jedhu xiyyeeffannaa keenya guddaa waa'ee baqataa irra goonee jalqabne amma waggaa 3 deemna. Wanta adda addaa hojjetaa turre waan babbareedaa hojjetaa turre wantoota hojjetaa turre kan nimmee gara boodaatti si deebi'a garas deemuun dura har'a guyyaa baqataa waan ta'eef today's World Refugee Day guyyaa baqataa waan ta'eef nus akka nama argitee waan baqataa irra hojjetu tokkotti guyyaa kana ayyaaneffatuun guyyaa kana wal qabsiifnee waa'ee kanarraa xiqqoo siif jechuu barbaada. Guyyaan baqataa kuni hoggaan kabajamaa sadarkaa addunyaatti kabajamaa hoggaadhaa gara 23 jala jalqabame bara 2001 keessa jalqabame wajjirri damee baqataa bakka adda addaatitti bakka buufata isaaniitti guyyaa kana baqattoota argitee biyya adda addaarraa baqatan kana waliif fidanii sagantaa ijoollee sagantaa argitee haasaa sagantaa adda addaa godhanii baqattoota waliif fidanii abdii akka horatan taasisuuf jechuudha. Maaliif baqataa jechuun namni argitee filatee saganteeffatee baqatu hin jiru. Dirqamee rakkatee roorroof biyyaa ba'a. Jireenya yoo dhabee jireenya argitee hiree jiraachuu biyya ofii dhalate keessa yoo dadhabee baqatee biyyaa ba'a jechuudha. Wajjirri damee baqataa kun guyyaa kana wal qabsiisee gabaasa adda addaallee waa'ee baqataa irra baasanii dhaamsa
waa'ee baqataa warra biyyoota baqataa oomishaniifis qabanii akkasumas ammoo biyyoota baqataa gargaaraniifis qaama dhuunfaanis ta'ee yookaan akka jaarmiyaatitti yookaan bifa adda addaatiin warra baqataa gargaaraniifis dhaamsa akka godhatan gaafa akkanaaf fakkeenyaaf akka gabaasa isaaniititti daataan baqataa sadarkaa idil addunyaatitti lakkoofsaan nama miliyoona 110 hin ta'a jechuudha. As keessaa baay'inni isaanii dubartii fi ijoollee baqataa yoo jennu argitee baqataa gosa lamaatti jira. Warra biyya keessa baqatu internal displaced refugee warra jedhamantu jira. Warra argitee baqatee biyya gadhiisee gara biyyoolaa deemutu jira jechuudha. Innis haaluma kana argitee gaafii keessa galchuun gaafa jaarmiyaa kana jalqabnerraa waa'ee baqataa kana jala deemnaa haga danda'ameen tajaajila baqataa babal'isuu fi hawaasa keenya waliin akkamii hojjannaa maal hojjannaa waan jedhu ragaa adda addaa funaanuuni qorannoo adda addaa godhaa turre akka bareedatti akka dansatti hojjetaa jirra. Tajaajila adda addaa babal'isaa jirra. Fakkeenyaaf magaalota Kanaadaa keessa bakka adda addaatitti damee qabna. Karaa damee saniitiin ammoo akkamitti warra hawaasaa wajjin hojjannaa work collaboration jechuun coordination bifa qindoomina qabuun hawaasa waliin yoo hojjanneetti hin jenne daran tajaajilli kun babal'atee nama baay'ee gargaaruu dandeenya nama baay'ee dhaqqabuu dandeenya akka jedhu jechuudha. Tole obbo Shigidoo galatoom namni baqataadhaan yookaan biyya keessa tahee yookaan ala baqatuudhaan sadarkaa addunyaadhaatti baqatee jiru nama miliyoona 110 ta'uu natti himteetii jirta. Ammallee ganna 3 dura hundeeffamuu natti himtee jirta. Eessatti hundeeffamtanii tajaajilli isin baqataadhaaf akka baqataadhaatti laachuudhaaf karoorfattanoo mee maalii fi maali? Isa kanaas nuti tuqi. Nuti akka bu'uureffamnee karaa dhaaban seeraan galmoomnee Ontaariyoo keessatti dameen keenya guddaan yoo ta'u achi damee biraa immoo gara Albertaa provinsii Westii kanallee hin qabna. Tajaajilli keenya guddaan service virtual service hin jalqabne. Virtual service jechuun maal akka hojjennu maal akka argitee fakkeenyaa fi baqataa akkamii akka gargaarru waan akka fakkeenyaa fi computer literacy virtually workshop akkasii training akkasii kennuu dandeenya. Resource akkasii qabna. Google Space waan jedhamurra honnoo nu kennanii jiranii access isaa qabna. Resource isaanii qabna. Resource kana gargaaramne community empowerment seminaara argitee hawaasa keenya akka hawaasa jabaa akka ta'u hawaasa keenya akkamitti akka itti humnaa waan akkasiirra workshoppii qopheessuu dandeenya. Community empowerment organization development guddina jaarmiyaa maalii barbaachisee akkamitti workshoppii akkasii qopheessuu dandeenya. Financial literacy uummata keenyaa fi argitee bifa adda addaatiin qopheessuu dandeenya. Sagantaa ijoollee illee qabna. Tituraa biyya fedha iyyuu jiraachuu danda'anii waan argitee manuma isaanii ta'anii waan baratuu danda'aniif sagantaa kanneen workshooppii kanneen bakka kamiyyuu risoorsii kanatti hawaasni keenya gargaaramuu danda'a. In person ammoo lafarratti kallattiin kan irra hojjetaa jirru Kanaadaa keessatti kan damee isaa babal'isaa jirra. Tajaajila kanas irratti babal'isuuf irra hojjetaa jirra jechuudha. Tajaajila mee sillaachaa jirtan ammaa kanatti himaa jirtu kuni Oromoota baqattummaadhaan Kanaadaa dhufanii qubatan akka isaan hawaasa biyya tanaatii waliin wal simatanii jiraatan godhuu irratti sososaa jirtan moo baqataa biyya ambaa tajaajiluu irrattis hojjechaa jirtan? Mee dannaba islaamiin kan. Bakki sun gareedha. Amma bakki tokkoffaani nuti biyya kana keessa yoo dhufaniitiin jedhan risoorsii liinkii akka argitee konnekshinii uumuu akka argatan qaamota adda addaa akka tajaajila kennaniin akka walii hidhaman godhu. Lammaffaa ammoo nama biyya kanneen keessa jiran horra argitee namoota isaanii gargaaruu barbaadan akkamitti gargaaratan tajaajila kenninaafi. Sadaffaa ammoo mirga baqataa irratti baqataan mirga akkamii qabaa? Yoo baqatee biyyaa bahe maal godhuu qabaa waan jedhu mirga isaanii irratti. Sadaffaa ammoo migrant worker ijoollee ta'in akka karaa biyya Arabaa kana fa'aa deemaa rakkatan gara biyya adda addaa deemaa rakkatan kanneen irratti illee akka argitee of eeggannoo godhan human right mirga namaa irratti
waan kanneen namni keenya hubannaa akka argatu. Hojii advokeesii illee hojjenna, hojii argitee barumsaa illee hojjenna. Ka barumsaa akkasiin jedhan giloobaalii sadarkaa idilee addunyaatitti namni argitee intarneetii qabu, namni access to computer yoo qabaatan sarvisii ammasiin jedhe ka duraa sanii waan akka computer barsiisuu, waan akka argitee mirga baqataa irratti baqataa argitee dammaqinsa baqataan akka argatu barsiisuu, akkasumas immoo waan akka migrant worker right tajaajila akkasii saniin irratti mirga isaanii irratti illee dubbatuu dandeenya, hojjetuu dandeenya, seminaara workshooppii qopheessuu dandeenya jechuudha. Risoorsii akkasiisan hanga tokko amma sirriitti onnee jennee jirra, muuxannoo keenya eriyaa kanarratti diviloopi goonee jirra. Kanaaf ammaan booda tajaajila akkasiisan irratti sirriitti kennuuf deemnaa jechuudha. Tole galatoom boshikuto achumaanuu gaa wanti ammas gaafachuu barbaadu ammallee gara alaa hin deemne Kanaduma keessa jirra. Kanadaa jiraatee namni 5 walitti hidhamee gurubbii 5 star jedhamu faatu jira. Nama isaanii alirraa fidachuu akkamittiin akka danda'an kanarratti gorsi laachaa jirtan maal fakkaata? Waan akkana kanarratti gorsa laachaa jirtu? Kallatti malee galatoome argitee hiree baay'ee jira biyya Kanaadaa kana keessaa fi akkasumas yoo fudhanneetiin jenne hiree kanatti namni keenya yeroo baay'ee gargaaramuu irratti argitee waan garaagaraatiin akka argitee akka fedhanitti itti gargaaramuu hin dandeenye waan gufuu itti ta'u jira. Nuti kallattiin irra hojjennu nama fira hin qabne. Oromoo fira hin qabne irratti tajaajila isaanii keessattuu dubartiif ijoollee gargaarra jennee jalqabne. Horra immoo as biyya kana keessa jiru kan fira qabu nama yoo isaan nama gargaaratu barbaadan isaan waliin isin hojjannaa akka itti gargaaru jira, akka itti argitee karaa itti agarsiifnu jira. Sun ammoo individual keesii waan ta'eef yoo isaan tajaajila barbaadan isaanillee akka itti gargaaru hin jira. Nuti ammoo akka chaaritiitti akka jaarmiyaa argitee tole waltummaatitti akka argitee qaamota adda addaa waliin hawaasa keenya waliin waan kana yoo hojjenneetiin jenne akkamitti tajaajila kana babal'ifnee namni keenya waan kana gargaaramaa kan jedhu irratti hojjetaa jirra. Kaati jette sunis hin jira isallee magoodhuun gargaarra garuu kallattiin group of 5 san irratti hin hojjetu. Tole achumaanummaas koominiitiilee garaagaraa Kanadaa keessa jiran akkaataa isaan itti maqaa koominiitiidhaatiin nama baqataa biyya Soomaaliyaa keessatti, Kiiniyaa keessatti, Ijipti keessatti, Somaalilaandii keessatti, Sudaan keessatti rakkachaa jiran kana itti rispoonsira ta'uu danda'an irratti gorsi isin laachaa jirtan gara naannoo jira. Bakka kanatti argitee akkuma dura siin jedhe daataan baqataa kun baay'inni baqataa yeroo daraa deema. Warri tajaajila baqataa kennu kun illee humna isaaniitii ol ta'aa deema. Biyyoonni argitee baqataa qubsiisan kun illee yeroo humna isaaniitii ol ta'aa deemaa jira. Laal bakka kanatti kan hubatu qabnu yeroo baay'ee akkama keessa ni jiru Kanaadaa fa'aa biyyoota dhiyaa biyya guddatte kana keessatti tajaajila hunda mootummaan ofii kennuu hin danda'u. Tajaajila baay'ee qaama baay'ee ka cufa uummatumatu lammimatu ofii gurmaa'ee bifa jaarmiyaatiin bifa garaagaraatiin tajaajila kana babal'isee uummata gargaaraa jechuudha. Nuti as argitee bifuma sanii fekkuma sanii tajaajila jiru hiree jiru hunda gargaaramnee akkamitti argitee bifa qindoomina qabuun uummata keenya tajaajila argachuu danda'a waan jedhu irra hojjetaa jirra jechuudha. Fakkeenyaaf community outreach program waan jedhu tokko qorannaa irra goonee amma sagantaa isaa waa hunda findee jirra. Community keenya bakka adda addaa jira waliin akkamii akka irra hojjennu qindoominaan yoo akkamii irra hojjenne waan kana uummanni keenya sitti gargaaramuu danda'a. Tajaajilli kun illee daran fiixa bu'uu danda'a waan jedhu argitee bifa koordineet ta'een irra hojjetaa jirra jechuudha. Kana yeroo gabaabaa keessatti bakka adda addaatitti karaa hawaasa keenyaatiin dhaqqabne hawaasa keenya waliin illee akkamitti akka hojjennu hawaasni keenya illee argitee waan kanarratti akkamitti akka waan godhuu danda'an irra waliin hojjetan nu maal hojjechuu dandeenya isaan maal hojjechuu danda'anii waan jedhu kana argitee bifa saayinsaa ta'een bifa ammayyaa ta'een irratti hojjetaa jirra jechuudha. Kun ammoo daataa baqataa kana yoo fudhannee jenne rakkina baqataa kana fudhannee yoo jenne namni baay'een waraqaa hin qabu. Waraqaa argatuufuu mandeeta argatuufuu yeroo baay'ee irraa fudhata. Akka argitee tajaajila amma jennu kanallee kennuufis karaa baqataa irraallee argitee waan guutamuu qabu jira. Asiillee waan guutamuu qabu jira. Mootummaallee waan barbaadu qabu jira. Kana keessa haala kana keessatti argitee qaawwa jira, mala jira, tooftaa jira. Tooftaa kana ammoo uummata keenya waliin akkam keessa galfisnee
ummata keenya argitee hawaasa keenya waliin hojjennaa hawaasni keenya argitee waan kana keessatti akkamitti itti gargaaramuu danda'a jedhu bifa bareedaan irra hojjetaa jira. Fakkeenyaaf gaafii keetiif yoo sii fudhe hawaasa Kanaadaa keessaa hawaasa Edmonton yoo fudhanne hawaasa baay'ee rool moodel ta'uu danda'u waan baay'ee dalagaa jiranii hoggaan yeroo baay'ee uummata keenya argitee rakkatee bifa adda addaatiin biyya addaa garaagaraatiin rakkatu kana gargaaranii qubachiisanii jechuudha. Akkuma argitee hawaasni magaalaa Edmonton kun waan gaarii kan hojjetee fakkii ta'ee argitee waa'ee oromummaa kanarra jabaatee hojjetu kan hawaasni keenya bakka adda addaa jiru. Torontoo jirus haa ta'u achumaanuu gamma daataan akka addunyaadhaatti jiru miliyoona 110 naan jettee jirta. Mee daataan baqataan Oromoodhaa naannoo gaanfa Afrikaa qofa keessatti argamu waan kanarratti qormaata gaggeessan qabdu meeqa ta'anii biyyoota kam keessatti irra baay'inni isaanii baay'ata. Dhimma kanarratti karoora akkamii qabdan hojjechuudhaaf kullu shigido. Galatoomii gaafii keetiif argitee daataan buqqeensa nama naannoo gaafa Afrikaa kana yoo ilaaltee jettee waraanni waggaa lamaaf gaafa gara kaabaatti ture nama baay'ee buqqisee waraanni fakkeenyaaf amma Suudaan keessa deemaa turu nama baay'ee buqqisee Oromiyaa keessa silaa gaafiin qabu ka biyya keessa buqqee biyya keessa rakkatu gaafiin qabu daataa isaanii hin qabnu daataa ammoo biyyoota ollaa jiranillee irratti hojjetu yaalaa turre daataa akka barbaannetti argachuu hin dandeenye amma South Afrikaa Ugaandaa Keniyaa Suudaan Jibuutii, Yemen, Kaayiroo, Tarkii hin jiranii. Biyyoota kanneen hundaa baqataan hin jira. Bifa adda addaatiin jiranii. Kaama kaakumaa kaambii Keeniyaa keessa buufata baqataatti jira. Akka waliigalatti ilaalleeti yoo jenne daataan ijoolleen baay'inaan amma humna argitee oo'a. Humna argitee odoo hojjetee baay'ee bu'aa buusuu danda'u. Humna argitee Oromiyaan humna baay'ee argitee qabeenya baay'ee dhabaa jirti jechuudha. Qabeenya Oromoo kana irra hojjenne odoo bifa adda addaatiin qubsiifne argitee Oromiyaa humneessinaa jechuudha. Oromoo humneessinaa jechuudha. Kana tajaajila kana dhabuu tajaajila kana argitee babal'isuuf humna dhufeessisaa humna kana argitee nus irra hojjetaa jirra. Daataan hagana siin jechuu hin danda'u garuu Keeniyaa keessa baay'ee jira. South Africa illee baay'ee jira. Bakki hin jirre hin jiru. Bakki Oromoon hin jirre hin jiru. Humni kun baay'inni isaanii biraaf ijoollee keessatti ijoollee dargaggeessa lafaa dhufu kanaa jechuudha. Kanaaf tokko humni qindoomina qabu tokko yoo jiraate bakkuma isaan jiranitti illee isaan barsiisuun waan tokko argite. Yoo dandeette ammoo gargaartee bakka gara isaan deemanii hojjetanii jiraatuu danda'anitti qubsiisuunis waan tokko. Bakka kana gaafii kana keessa gaafii bareedaa na gaafatte gaafii waa'ee mirga baqataa irraa waasii jechuu barbaada. Waa'ee mirga baqataa kana yoo fudhanne akka seeraa waliigaltee bara 1951tti heera baqataatti jira. Akka heera kana akka waliigaltee kanaatti baqataan mirga 3 qaba. Gaafa baqatee biyya gadhiisee biyya lamuu seene yoo waajjira baqataa jala galmaa yookaan bakka dhimmi ilaalu galmaa'ee mirga akka baqatummaatitti beeksiseen booda mirga 3 qaba. Tokko biyya san keessatti akkuma nama kamiituu jiraachuu. Lamuu yoo biyya san keessa jiraachuu hin dandeenye hojjetee jiraachuu hin dandeenye hiree baratuu yoo hin qabne mirga hiree walii gad deemu yoo hin qabne gara biyya isaatti deebi'u. Sun yoo opshiiniin gara biyyaa hireen gara biyyaa deebi'uu jiraate yoo biyyi sun nagaa qabaate. Dirqamaan odoo hin taane fedhii isaan irra hundaa'eeti jiru. Sadaffaa yoo biyya lammaffaatti baqatan keessa qubachuu hin dandeenye gara biyya sadaffaa jedha seerri. Biyya sadaffaa jechuun kun biyya namni deemee hojjetuu danda'u, baratuu danda'u jechuudha. Faallaa kanaa garuu baqataa gaafa Afrikaa illee ta'e baqataa Afrikaa keessaa yoo fudhanne hoggaa 20 hoggaa 30 kaambii keessa turan. Moonaa kaambii jechuun olii gad deemuu hin dandeettu jechuudha. Tajaajilli tokko hin jira garuu tajaajilli gahaan hin jiru. Sun akka seeraa feera waliigaltee saniitti mirga baqataa hin danqaa jechuudha. Daree mobility right waan jedhamu jira. Mirga asii achi deemu olii gad deemu
mirga hojjechuu, mirga baratu. Mirgoonni sunniin baay'ee tajaajilli baqataa gaa'ame. Garuu heerri baqataa tokko ta'ee yoo jiru gara biyya dhiyaa kanas dhufnee biyyoota guddatan kana fudhannee yoo jenne namni tokko baqatee yoo biyya dhiyaa kana keessa harka kennate tokko haga seeraaf heeraan mirgi baqattummaa isaa sun murtaa'uu fi tokko bakka inni ciisu kennamaa fi lamuu ammoo abbaa seeraa godhanii fi sadaffaa ammoo tajaajila waan barbaachisu godhanii fi akka namaatitti kunuunsanii seeraan dubbii fi himatee yoo mirga baqattummaa argate akka jiraataatti jiraata jechuudha. Yoo ammoo mirga baqattummaa sana gara biyya isaa deebi'a jechuudha. Asumattuu mirgi seerri baqataa waliigalaa guutuu tokko ta'ee yoo jiru akkataan baqattoota Afrikaatti keessummeessan baqattoota biyyoota Arabaatti keessummeessanii fi akkataan biyyoonni dhiyaa itti guddina qaban seeraaf heera jala deeman aadaan siyaasa isaanii guddatee sirna walqixxummaatiin bulan baqataatti keessummeessanii garaagaraa jechuudha. Kanaaf hiree jiru kana gargaaramnee nullee akka danda'ame mirga baqataan akka mirga ofii beeku akka dammaqinsa argatu hubannaa akka argatu godhu. Lammaffaa ammoo yoo danda'ame bakkuma isaan jirantu barsiisu. Sadaffaa yoo danda'ame ammoo qubatuu danda'u warra qabu qubsiisu godhu kana jechuudha. Tajaajila kanneen babal'isu jechuudha. San qofaallee miti. Warra takkatti itti dabala. San qofaallee miti. Ijoollee ta'e amma gara biyyoota Arabaa deemanii rakkoon kan hin jenne irra gahan gara biyya jiddu galaa deemanii hubannaa dhabaa irraa horuma argite isaan daldalee hojii jireenya sobee human trafficking waan jedhamu jira. Sobee ijoollee daa'imman biyyaa yaasaa gara biyya ollaa sanitti rakkina hedduu irra gala. Yeroo ijoollee gara biyya Saudi Arabiyaa, gara biyya Yemen, gara biyya argitee Giriik fa'aa deemaa jechuuf karaa irratti galaana irratti bishaanii badaa dhuman lakkoofsan qaban liinkii tokko guyyaa lama dura siif ergee ture yoo argitee jiraatte waa'ee French 24 hour kan jedhu odeeffannoo bubbulee garuu baay'ee akka inni itti qindeessee qopheesseetiin jedhee argitee jiraatte jechuuf kanaaf isaaniifillee dammaqinsa akka argatan hubannoo akka qabaatan bifuma danda'amu hundaan karama danda'amu hundaan karaa miidiyaatiin ta'ee karaa adda addaatiin namni keenya hubannaa gahaa akka qabaatu. Namni biyya gadhiisee deemu jira dura waan irra gahu akka beeku yoo dirqamee humni isaatti ol ta'e malee biyya ofii isaa dhiisee akka hin deemne namni argitee wanti qe'ee gahu hin jiru beekta qe'ee isaa wanti gahu hin jiru. Kanaaf baqattummaan akkuma dura jenne filannoo miti waan roorrootutti si galcha namni roorroo biyyaa ba'a kana hanga dandabeen hubannaa kana uumuu fi irratti hojjetuu qabnaa jechuudha. Hubannaa kana daran akka argitee uumamu hojiin isa hojjetamaa ture gaa'aa miti daran warri miidiyaalee hayyoonni keenyallee sadarkaa bifa adda addaatiin hawaasni keenyallee waan kana sirrii hojjetuu qabnaa jedhee. Daran cimuu qaban an jette hedduu galatoomuu ulfaadhu. Amma daataa qopheeffachaa jiraachuu natti himte biyyoota jiddugala bahaa keessattuu Yaman keessatti baqataa ganna 30 achitti eeggachaa jiru hundaatu jira. Isin gaa akka jaarmaya dhimma baqataa irratti hojjetu biyya Kanadaa keessatti leegalii taatanii heeraan galmootanii jiraatanii dhaabbata baqataa tajaajilu UNHCR dabalatee dhaabbata akkanaa qunnamtanii baqataan Oromoo Sudaan keessatti, Masrii keessatti, Yaman keessatti, Somaaliyaa keessatti, Kiiniyaa keessatti, Yuugandaa keessatti rakkachaa jiraachuu daataalas qopheeffatanii isaan kuni akka baqataa Oromootiif xiyyeeffannaa kennan godhuudhaaf wanti karoora akkasiitu ni qabdanii. Nuti haaluma waliigalaa irratti argitee dura ofirratti hojjetaa jirra. Dura ammaa ofirratti risoorsii keenya yoo keessa keenya ijaarree humna keenya yoo argitee qindoomsineetiin jenne qaama sadaffaa biraa odoo hin deemne yoomuufiyyuu qindoomina qabaannee akka hawaasaatti ta'ee illee akka dhuunfaatitti walirra hojjennee yoo humna qabaannee nama hedduu gargaaruu dandeenya kan jedhu amantii qaba. Lammaffaa ammoo sunis yoo ati argitee humna qabaattee lillaal nu kana qabna. Kanarra yoo nu gargaartan jette sadarkaa mootummaatitti illee sadarkaa warra gargaarsa kennu hojii warra tola ooltummaa hojjetullee dhiibbaa itti godhuu dandeettu isaan illee akkasii jala aragaan yoo dura ati risoorsii qabaatte yoo ati argite
potentiaalii itti agarsiifte, potentiaalii jiru itti agarsiifte laal an kana qaba yoo kana godhuuf risoorsii keenya keessa keenya biildi godhuu qabnaa jechuudha. Kanarra hojjetaa jirraa jechuudha. Keessa keenyarra hojjetaa jirraa jechuudha. Hedduu bareeda. Risoorsii nama kana uummata kana itti gargaaru numa keessaa iyyuu hin jira. Yoo ofirra hojjennee yoo humna keenya gara humna potentiaalii kana eksploot yoo goone qaama biraa dongeenne nuyyuu nu kadhatuuf nu dhufuu danda'an qaama biraatu gargaaruu dandeenya qaama biraatu qubsiisuu dandeenya ka jedhu amantii qabna ofirra hojjetaa jirra. Hedduu ulfaadhoo booshe gido. Atis galatoome. Tole amma wanti reefu naan jette bifa baqataa fakkeessanii biyya dargaggeessa yaasuudhaatu jira. Kun tolchee jira. Sadarkaa addunyaatti dhimma kun hammaataa dhufaatii jira. Maaliif bahara diimaadha fi bahara adii keessattis Saharaa Yamanii fi Suudii keessattis Saharaa Liibiyaa fi Sudaan keessattis kadhumaadhaa jiru ilmaan Oromoodhaati. Warreen uummata dhiibanii biyyaa baasaa jiran kana maal dhaamta dargaggeessa Oromoodhaa jara kanaan sobamee biyya bahaa jiruufoo maal dhaamta jaarmiyaaleen mirga namoota irratti hojjetan mirga Oromoodhaa yookaan mirga baqataa Oromoo biyyoota ambaa jiran tiisuu keessatti maal godhuu qaban dhaamsa mayyiidhaatiin siifan. Galatoom ulfaadhu gabaabumatti warra argitee nama biyya gadhiisee deemuu fi argitee hedduu ka jennu nama roorrotu biyya baasu jira akkuma dura jenne namni iddoo hojii biyya keessatti argitee nagaan olee buluu danda'e biyya gadhiisee hin deemu rakkatee biyya deema qe'eerraa deemu jechuun salphaame ati qe'eerraa yoo baqattu firarraa baqattaa dhaalarraa baqattaa ibidda keerraa maatii keerraa baqattaa qabeenya keerraa baqattaa waan hunda dhiiftee duwwaa biyya hin beekne baqattaa jechuudha biyyatti baqattatan akka nama lama dhalatee aadaa hin beekne afaan hin beekne baqattaa jechuudha. So suni argitee roorroma jirurraa Oromoon laale baqatu ka jalqabe adhaamiti tureera olee buleera iddoo biyyi dhiyaa baqataa qubsiisuun jalqabin akkuma dura siin jedhe Iraafiirri baqataa ka jalqabin bara 1951 achi dura Oromoon achi dura baqatuu jalqabe gara biyya Somaaleetiin baqatee Somaalee keessa qubataa ture. Kanaaf gabaabumatti dhaamsee hin qabu akka waliigalatti wanti nu godhuu dandeenyu bakkuma jirrutti keessattuu hawaasni keenya kan biyyoota dhiyaa kana keessa jirru kuni wanti nu godhuu dandeenyu yeroo adda addaa yoo rakkinni dhalattee argitee namni ka'ee olii gaffiigee iyyee rakkina sanii fi deebii kennuuf tattaafata garuu dursinee bifa ammayyaa ta'een bifa saayinsaawaa ta'een qindoominaan bifa waaltaa ta'een of qopheessuu qabna. Maaliif amma fakkeenyaaf biyya keessa beela jira. Gammoojjii Oromiyaa keessa bakka adda addaa gammoojjii Booranaa Baalee Oromiyaa dhiyaa Silaadis dhiyaa Oromiyaa Silaadis akkuma jirutti manni rukbatee mana buqqee daataan isaa laal hin beekamu. Kanaaf kana rakkannaa gugurdaa nutti as deemu kana akka sabaatti yookaan akka hawaasaatti ofirraa ka qolatuu danda'u yoo namni argitee gurmuun yoo hiddi namaa waliin jiraatee yoo hiddi hawaasummaa kun waliin jiraatee jajjabina feesisaa argitee abdii kutatu otoo hin taane bakkuma jiru jabaanne nama tokko lamaanuu yoo waliin dhufne waan baay'ee godhuu danda'a. Fakkeenyaaf ati kophaa keetti yookaan nama lama tokko sadii waliin tajaajila bareedaa kana kennita waa'ee Egeree Miidiyaa irratti odeeffannoo biyya adda addaa irraa funaantee guyyaa guyyaan odeeffannoo bareedaa ho'aa uummata dabarse. Akkasuma nus yoo jabaannee murannoo qabaannee karoora qabaannee kaayoo qabaanneetiin jedhe nama tokkos ta'e nama lamas ta'e bakkuma jirrutti qindoomina uumne yoo jenne hanga tokko argitee rakkinnoota nutti deemu kana bifa ammayyaa ta'een deebii kennuu dandeenya. Dhaamsi kiyya kanuma keessattuu hawaasa keenya kan biyyoota dhiyaa kana keessa jiran Kanaadaa keessa jiran haaluma kanaan argamne waggaa lamaan sadiin kana waa'ee baqataa kanarratti qorannaa adda addaa godhaa turre. Lammaffaa immoo hiree jirutti gargaaramuu kan dandeenyu yoo keessa koordineeshinii qabaannee yoo hidhannaa qabaannee muuxannoo walirraa yoo argitee fudhanneetiin jenne waan baay'ee godhuu dandeenya. Fakkeenyaaf hawaasa magaalaa Edmonton yoo fudhannee jenne akkuma ammasiin jedhe innis argitee isaan waliin yeroo baay'ee haasaa waliin qabna waliin hojjanna muuxannoo isaanirraa fudhannee jira isaan waliin argitee ammallee borullee wanti hojjannu hundi isaan hawaasa keenya keessaan akka ta'u barbaanna. Maaliif
wantiin hojjennu hawaasa keenya keessaa yoo ta'e hawaasni keenya yoo san jabaataa deema yoo san gurmaa'aa kana kan dhaannu kana kan irratti hojjennus kana tajaajila ijoollees qabna tajaajila hawaasaallee qabna akkuma ammasiin jedhee waa'ee baqataa irratti illee akkana bifama dandame irra hojjetaa jira. Hedduu ulfaadhu amma gaafiin ati yookaan dhaamsi ati hawaasa Oromoo biyya Kanaadaa keessatti jiranii fi akkasuma Ameerikaa keessatti jiraniif dabarsuu barbaaduu fi baqattoota Oromoo guutuu addunyaarra faca'anii jiraniif dhaamsi ati akka hooggana dhaabbata dhimma baqattoota irratti hojjechaa jiru tokkotti dabarsuu barbaaddu. Kireesiif kana. Galatoome hawaasni keenya akka guyyaa amma yeroo ammaa kana biyya dhiyaa kana keessa magaalota adda addaa keessa jiru kun hoggama 15 biyya kanatti as ceene as qubanne baay'inni keenya baqatama turre. Yeroo ammaa ammoo hedduun keenya warra baratee gariin doktora gariin ogeessa seeraati gariin ogeessa fayyaati gariin argoo mirga namaa irratti hojjeta. So kun argitee guddina jijjiirama guddaa. Akka kaleessaa san argitee dukkana keessa hin jiru humna qabna. Uftuuba deebinee waan keessa libna isaa yaadannee uummata keenya akka biyyoota ollaatti bakka adda addaatti rakkataa jiru san haa yaadannuu jedha. Hawaasa keenya ammoo akka biyyoota addaa biyya ollaatti rakkatuuni gaaf tokko jijjiiramni dhufee argitee isaanillee akka namaatitti yookaan biyya ofiitti deemanii yookaan ammoo bakka hiree deemanii hojjetuu danda'anii qubatuu danda'anii kanaaf abdii hin dhabina. Wanti hundinuu jireenyi namaa kun abdima. Wanti obsi yoo jiraatee hima jijjiiramaa jechuu barbaadaa jechuudha. Obbo Shigidoo guyyaa waxabajjii diidam guyyaa baqattoota addunyaadhaa waxabajjii diidam 2023 sababeeffachuudhaan marii gabaabaa nu waliin gooteef galatoon. Atillee ulfaadhu sagantaa bareedaa kana qopheessitee na keessummeessii keetiitti galatoomee. Allaattiin gammoojjii osoo dubbatte qurxummiin galaanaa afaan baafatte lafee lammii koo awwaalcha dhabee soora bineensaa tahee abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata takkaa falatee lafasaa irratti kan siraan bulaa qonni hafeeti takkaa falatee lafasaa irratti hojjetee bulaa qonni hafeeti.